Tole akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun dhaabbata leenjii footoograafii fi viidiyoogiraafii Omarsimeeshinii yeroo darbee tuutorii tokko isinii kennee turre. Innis Photoshop irratti bu'uura footoograafii yookiin footoo editingii irratti interfeesiiwwan Photoshop tokko laaluu jalqabneerra. Egaa har'as akkuma barame fuula Photoshop yookiin sooftiweerii Photoshop tokko laalla hojii tokkos hojjechuu jalqabna jechuudha. Kanas kan waliin hojjennu ta'a. Yeroo keessan barnootaaf dabarsuu kan barbaadan fuula kana follow godha. Akkasumas fuula YouTube Omarsimeeshin, Telegram fi TikTok keenya follow gochuudhaan barnoota bilisaan argadhaa isiniin jenna. Kallattumaan gara barnoota keenyaatti waliin haasa'aa. Egaa jalqaba irratti interfeesii yookiin Photoshop saaqqachuu qabna. Kanaaf fuula kanatti kallattumaan dabarra jechuudha. Egaa fuulli kun maal fakkaata? Fuulli amma isin ilaaltan fuulli gurraachi kun interfeesii yookiin fuula Photoshop yookiin PST. Egaa yeroo isaan kana fakkaata akkuma yeroo darbe kaasne kanvaasii yookiin waan irratti hojjennu banuudhaaf faayil jennaani faayil new jenneeni akaakuu waraqaa barbaannu filanna jenneerra preset custom jedhu keessa international paper filadha. Achi saayizii A4 dha. A4 keenya dalgee fi hojjaa qaba jechuudha. Dalgeen isaa millimeetirii 210 hojjaan isaa immoo millimeetirii 297 kana gara seentimeetiriitti jijjiiruu hin dandeenye jechuudha. Amma haala amma isin ilaalaa jirtanii resolutionii 900 color mode RGB dha. Kun online waan hojjennuuf printable yoo ta'e CMYK saaya magenta yellow jenneerra. Yellow in the key black color dha. Akkasumas red green blue RGB primary colors are blue sadarkaa tokkoffaa filachuu hin dandeenye jechuudha wantoota screen irra oolu. Kanaaf RGB filadhee fuulli waraqaa kootii A4 canvaasii kana fakkaataa jechuudha waan amma isin ilaalaa jirtan. Waraqaa kana rotating godha. Maal keessa seenna image rotation 90 degree clockwise direction yoo jenne waraqaan dhaabbiidhaan jiru kun dalga deebi'aa jechuudha. Kanaaf waraqaa jiru kana irratti faayidaan tuulii har'a ilaallu moving toolii akkasumas rectangular mark toolii, ellipse mark toolii fi kana malees raw fi column pixelate mark toolii ilaallaa jechuudha. So jalqaba irratti waa'ee tuulii kanaa yookiin tuulii jalqaba irratti argitan kanaa yoo jalqabne moving tool jedha. Akkuma maqaa isaa irraa arginu moving toolii maal fayyada? Wantoota bakkaa bakkatti sochoosuudhaaf imeejii keenya giraafii jiru wanta jiru gara biraatii gara kanvaasii kanaatti fiduudhaaf yookiin kanvaasii kana keessa sochoosuuf nu gargaara jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf faayil open jedheen suuraa tokko gara kanaatti seensisu suuraa tokko gara kanvaasii kanaatti seensifanna. Suuraa tokko kanvaasii biraa irratti seensise. Kanvaasiin kun layer 1 jennu right hand side yookiin harka keenya mirgaatiin mul'achuu qaba. Layers yoo click goonu haala kanaan suurichi dhufa background isaa banee selection toolii yookiin toolii silaal tan irratti click godheen gara kanvaasii kiyyaa geessa jechuudha. Amma suuraan kun kan dhufe gargaarsa selection toolii yookiin move tooliitiin jechuudha. Fidee asirra kaa'eera haala kanaan gabaabsuu hangli isaa qabee roga isaarras gabaabsuu fi dheeressuudhaafis ni oola jechuudha tuuliin kun. Akkasumas rotate illee gochuu danda'a. Maaliif moving toolii irra jira waan ta'eef sochoosuu hin danda'a yookiin garagalchuudhaaf ni oola yookiin immoo saayizii suura qabnu haala kanaan hir'isuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf moving tool yookiin ammoo selection tool jenneeni wantoota jiran lama sadi keessa kan nuti irratti click goone kan ittiin filannudha jechuudha. Fakkeenyaaf sheeppii tokko sitti dabalee lamaan keessaa kana sochoosuu barbaade irratti click godhaa jechuudha. Kun halluu adii qabdi, halluu shaasii gara halluu cuquliisatti jijjiirre, halluu cuquliisatti jijjiirre kan fi suuraa qabna. Suura keenya fakkeenyaaf sochoosuu barbaanne suura irratti click goone yookiin immoo selection tool irratti click goone dhufnee isarratti selection goone suura socho'aa rectangle kana sochoosuu barbaade isarratti click godheen sochoosaa jechuudha. Haala kana fakkeenyaaf
rectangle kana suurarra yoon kaa'e suurri inni jala jiru mul'atu akka inni mul'atuuf laayerii gubbaa jiru gara jalaattan dabarsa jechuudha. Fakkeenyaaf suura laayerii isa kanarra kaa'uudhaaf gubbaa haala kanaan jalaa fi gubbaadhaan kaa'uu dandeenya jechuudha. Amma suurri gubbaa jira. Kanaaf faayidaan amma tuulii nuti amma laallee kun maal jedhama? Selection yookiin move toolii. Inni gara biraa selection toolii keessaa yookiin meeshaa ittiin filannu keessaa kan amma laalaa jirtan rectangular mark toolii, ellipse mark toolii, single row mark toolii fi single column mark toolii dha jechuudha. Inni jalqaba irratti ilaallu rectangular mark toolii. Rectangular mark tooliin kun sheepii barbaannu bifa rectangulawaa yookiin bifa rectangle ta'een akka inni nu kutee dhufuuf kan nuti fayyadamnudha jechuudha. Tuulii jalqaba irra jiru kanaaf rectangle-dhaan imeejii tokko gara biraatti kuteen geessa waan jedhu rectangle irratti sararee moving tuuliitti ol deebi'ee isarratti kilik godhee isaan fuunee gara maalii deemna gara kanvaasii keenyaa geessina jechuudha. Ala kanaan kanvaasii keenyarra kaa'uu hin dandeenya. Amma maaliin kutee rectangle-dhaan kutee isaansine ammoo ellipse-dhaan yookiin geengawaa kutuu barbaanne kutaa bakka yookiin imeejii kutuu barbaanne sana erga seensifne haala kanaan mark toolii ellipse filanne ellipse naannoo kana fakkeenyaaf naannoo mataa suura ilaalaa jirtanii kana uffachuu barbaadu selection toolii irratti kilik godheen haala kanaan kutee fudhee deema jechuudha. Kanvaasiin irratti hojjetu sanarra haala kanaan geessuu hin dandeenya. Gama biraatiin ammoo pixel yookiin pixeleetii wal fakkaatan gochuus hin dandeenya. Kunis mark tooliiwwan jiran keessaa row fi akkasumas single column kan jennuunidha. Fakkeenyaaf row irratti uffanne imeejii tokko irratti kilik godhee imeejii sana irratti fakkeenyaaf control T goonu haala kanaan pixelii dhumaa jiru sana maal godha haala kanaan nuu mucuceessa jechuudha. Kolomaniinis akkasuma kolomaniidhaan kan jiru kolomaniidhaan yookiin vertikaalii fi kolomanii nuu kutuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf kolomaniidhaanis waan kute asirratti kilik godheen control T godha command T jechuu dandeenya. Haala kanaan pixelate godhee bakka nu hanqatu yookiin waan nu hanqatu irratti hojjechuu dandeenya jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya akkasumas barattoonni onlaayinii mana keessanii dhaabbata kanarraa leenjii gaggabaabaa akkasii fudhachuu barbaadan liinkii armaan gadiitiin dhaabbata Ummars Meeshin sabskiraayib godhaa, fooloo godhaa akkasumas walii qooduudhaan dhaabbata kanaatti dabalamtan isin affeerra. Egaa gabaabinaan tuuliiwwan lama wal duraa duubaan laalleerra selection toolii sochoosuudhaaf bakkaa bakkaa yookiin kanvaasii tokko isa tokko sochoosuu hin dandeenya. Inni gara biraa mark tooliidha. Mark tooliin wantoota afur of keessaa qaba. Rectangular mark toolii akkasumas elliptical mark toolii fi single row column fi single row column fi single column mark toolii of keessaa qaba jechuudha. Single column mark toolii akkasumas single row mark toolii of keessaa qaba. Isaan haala hamma kaasnee laalleerra jechuudha. Egaa leenjii kanaa fi kanneen biroo tuuloota hafan immoo tokko tokko laalaa kan deemnu ta'a yeroo taanu brushing toolii fi slice toolii duraa duubaan kan laallu ta'a. Waan nu hordoftaniif guddaa galatooma jennaan. Dhaabbata keenya liinkii armaan dura isinitti himneen nu hordofuun dagatiina.